tuqee aanas tuquu qaba haasirra jiru kun yoon kaan nama rakkisa akka gammadan akka khajeelan tahuu dhabuutu nama mudata jechuudha. Kanaafuu ani wanni jechuu barbaadu jabeenyi keenya gubbarraa ilaa jalaa tahuu qaba. Namuu bakka jirutti murannoodhaan amaanaa isa kennamte geessuudhaaf murannoo qabaatuu qaba. Godinarra namni jirus aanarra namni jirus keessaa'u namni godinarra jiru akka gaariitti waan isarraa eegamu hojjechuudhaaf murataa ta'uu qabatu. Kana hoggasan kabajaa kalee jedhamee fi faaruu kalee jedhamee fi amaanaa kalee namni nu kennaa ture san fiixa baasuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu nu jabaadhaa haa jabaannu akka harmallaa du'an geessan jedhan ta'uu fi keessa boochii jedhani akka lajinaa da'awati harmallaa ni beeytani harmallaa bakka du'an geessanii jedhan ta'uu fi keessa boochii jedhan karoo karaafi akka warra da'awati koree da'awa ani koree da'awa irraa tokko warra koree da'awaa jedhanirraa duraan sodaachaatiin ture amma himuu eegalee jabbiin ulattee dheeda barti jedhani jabbiin guyyaa tokkoon hin dheedu ulataa dirqiin gisee garii nama dirqisiifti. Sosso'ina tokko tokko akka bifa leenjiitiin godina tokko keessa deddeemaa turre dhugatti wanni suni nu biratti illee laaftuu fakkaattu oduun nama biraa dhuftuu fi haasawaa fi yaadni ummanni nuu kennu yaada bareedaa waan ture wanni sun waan jaba jedhanii yaadatti kennaa waan jiraniif amma dura godinaalee tokko keessa aga godina 5 fi 6 leenjii irratti taasifnee turre ammoo godina jajjabaa silaa nuti abdanneetu nuuf hafe isin gaas keessa jirtan jeetii yaada wanni kajeellu akka leenjiin sun godina hunda dhaqqabdee lajnaan da'awaa suni godina hunda dhaqqabdee aana hanga aanatti illee caasaa tokkoon waliin akka da'awaa sossoofnullee kajeellaa qabna godinni amma duraan leenjiin keessatti adeemsifamin kaas keessa jirtan akkatti nu yaaddan illee dhaamsa isinit dabarsina waan haarawallee isinif finnaa dhaame yoo dhugaa rabbii taate wal agarraa wal dura gatteenyi rakkoo teenya wajji mari'annaadha malee ilmiidha feenee yoo ba'annee godina tokko geessina yaada juun illee niyyanne illee yaada akkasillee miti maquma itti walittiin dhufnu baafanne leenjii kajuukuun maquma godhanne malee leenjii asii fuunee godina biroo tokko Shawaa Wallaggaa Baalee Harargee ulamaa'is biyya sanii leenjiifna waan jiru akkasiimi kaayoon teenya kaayoo walit dhufanii rakkoo wajji haasa'uu jechuudha kana maquma goone egaa maquma baafne waan qabu maquma jennee maal nurraa leenjisan nuti ufiifuu nama waaraab sulleettillee fudhatina maqaadha malee leenjiin kun walit dhufnee akkamitti hawaasa keenya tattaaffii goone yeroo ammaa tana keessatti bifa bittinnaawaadhaan namni waa godhuu hin danda'u. Kalee ilaa qaama bulchiinsaa ga'utti asii wanni nu dhaamamaa ture tokkummaa fi namni wal qabatee wajji jiraachuudha. Namni bifa bittinnaawaa kanatti wal qabatuu hin danda'u. Namni wal dura gattaa'uu qaba, walit dhufuu qaba, wal arguu qaba, sababaa adda addaatiin walitti dhufiinsi jiraachuudha qaba. Walit dhufiinsa kana keessa isinirraa waa fudhannee ichirraa gama waa waliif fuudhanii yaaduma namaa ka walit dhufeetu biyya bulchaa jira beeka. Yaaduma namaa ka waliif gumaafame malee biyyi way quraana bulaa jirti. Biyyi way hadiisa. Yaada namaa ka waliif gumaafamee cunfamee tumameetu biyya duniyaa tana guutuu hoogganaa jira duuba. Maalayyaa yaada keessan ka hadiisni wajji jiru, ka quraanni wajji jiru, ka ilmii wajji jirtu, ka iimaanni wajji jiru hoggaa walit dhufe duniyaa saniifuu dawaaq ta'an nu qofaa mitu. Kanaafuu haa jabaannu, haa wal qabnu, haa wal qabannu, haa wal mari'annu, haa walitti siinu, haa wal hammannu, ammannee deemuu duraan illee uumatti hawaasni keenya qabu san isinii hadiisaa qur'aana irratti dabalee akka keessan kanatti bareedu hin jiru beeka. Akka keessanii kanatti tolu hin jiru.
nama siyaasaa tokkoon bakka takkatti qunnamee maqaa sallee himuun fedhu biyya Oromiyaa sheekotii qabaa naan jeetu namarraatti jabaatii beeku. Leenci silaa hanga namni isa sodaatu beekee jira leenci kun silaa waa akkana jiru jira hin beeku namni idaana sodaataa tana leenci fitti hin beeku jira. Nutiin kun nama hooggannaa yoo hin beeyne namaan nu wajji jiraa yoo hin beeyne tunuu hanqina guddaa beeku. Maal naan jee namtichi irra guddaa nama Itoophiyaan ni qabdi jedhaniiti. Odeessime waan biyya teenyaa jeenitu. Miliqa lafatti wal arganne bakka inninis aangorraa gabbu'eettitu. Akka kanaaf namni bakka keessummatti wal arge jabaa beeku. Anis bakka keessummaatti nuti hundi keessummaadha. Odeessi waan biyya teenyaa jennaan dhageenyaan jedhu. Biyya Oromiyaa nam tokko sin qabu sheekutii harkaa qabu. Afaan isaatiin. Isinii galaa waan hin jookunam. Biyya jabaadhaa hadaraa nagaya biyya eega biyya Oromiyaa sheekutii qaba. Dhuguma bee mazzanuma layoo laaluu wallaalli malee karaa gabaabatti sheekota muraasa namni tokko keessummeesse nama waa qabu aangoo wayii qabu sheekota muraasa waltajjiin naannoo sanii muun fedhu waltajjiin naannoo sanitti taasifamtee sheekotii biyya tanaa dhufte naa kenna anaa keessummeessaa jaa ganama 16 keessummeesse dhugaatti haasawii namtichi hundi wanti isinuma kana osoo daachaa jirraa jedhu. Isin irra xiqqaan keessan nama 200 isin duuba jira je irra xiqqaa imaama akkana garaafi irra xiqqaa imaama xarafa baadiyyaa jiru yoo xiqqaate nama 200 duuba jira jedhu. Kanaaf ofirraa isinuma sodaanna firraa isinuma eeyinaa nuun jeje saraahaa nutti hime jedhu. Isin amma yoggaa as tetteenyu isin qofaatu ammana kana keessa taa'u jira. Akkanaa mi akkitti dubbii mazzanandu. Ummata tokko haqaama hawaasa harkaa qabu wajji jiru jechuudha. Milkiin hawaasa sanii namticha kanaa wajji walitti hidhaadha. Fashalli hawaasa sanillee namticha kanaa wajji walitti hidhaadha. Akkasif beekaadha. Hawaasa 200 namtichi nu duubatti arge kanuti arguu dhabne san. Khasaaraan asii beeku. Namtichi asuma taa'ee namni yoo xiqqaate xiqqaa keessan nama 200 duuba jiraa jeetu. Akkana kanaaf guddaa meeqa jira 200 jira jechuudha. Hawaasni 100 namni na duubatti beeku sun 200 namni na duubatti beeku sun milkii isaaniitiif murteessa tolinni kiyya ciminni kiyya milkii ummata saniitiif murteessaadha. Fashalli kiyya fashala ummata saniiti duuba. Darajaa kanaan miizaana haa goonu hawaasa keenya diinii fi diinagdee waan jedhan hoggaa gayinaa himiyati hoggaa sagantaan degee hanganuma saammata miskiinni hanguma abbaan dhaabbatu sareen boqatti jantu. Yoggaa harree yoo inni deemanii fi diibii hanguma abbaan dhaabbatu sareen boqatti jantu. Kanaafi anillee garuma keessa alaan ala annuman alaan ala gidee hundaa utiyya alaan aluma waa naga sun dalleemi nama rakkataa tokko ka alaan alu jechuudha. Wanni cimaan namni arraa islaama wakkalee as dhufe kun itti gaafatama isaa beekuudha qabatu. Ani waan qalbii na cabsu gizee hundatu namni darajaa godinaa jiru yoo itti gaafatama isaa hin beekne majlisni fiixa kana jiru kun hanga sunda milkiin isaan jirtu. Miila jalaa fuudhuu jechuudha waan miilli jala hin jirre jechuudha. Hamataa gubbaan jiru ka miilli hin jirre jechuudha. Ciminni kun godina dhaqqabuu qaba itti gaafatama beekuu qaba namni. Namni itti gaafatama dadhabe uf keessatti beeke waan kana an tajaajiluu hin danda'u bu'aa buusuu hin danda'u jechuu uf keessa beeke. Wallaahi silaa na gaafatanii namni sun bakka san amaanaa dhiisee nama isarra wayyatti kennee jalaa siquutu. Akkana turan sahaabaan nabii sallallahu alaihi wasallam. Lakki siinarra wayyaa ati godhi. Fatwaa takkis takka yoo gaafataman ati godhi. Ati godhi oduu jaan fatwaan jidduu namaa naannawaa turtetu. Ani sirrillee himuu fedhu. Amata bara 88 moo maal namni amma waan san beeku as keessa sheekota keenya qofaan uf duratti argatu. Gaafa majlisni kun lafatti gad dhaabbatu annama qooshaa san jiisi keessan jira beeku. Beeyta akkasan qooshaa san ficaa san daqiiqaa san warra jiisi keessan jiraan je. Odoo isin biddeenan ta'in.
namni waan san quba qabuun oo sheekota wajji jirratu guyyaa sanirraa kaasee majlisni waan ta'een hin beekatu amma tokko 15 dirda warra ture gaafa sirraa majlisa oromiyaa kana beeka majlisni oromiyaa akkan barakanne akka raammoon keessaa nyaattu akka daanawoon nyaattu akka humna dhabu umrii dalagamaa tureetu namni bakka kana ture gariin nama nuti eessuma taanuuf beeyta afaan kana eessuma taanuufi kana beeyta yinje beekullee baattan matuma lullulaatu dubbii kana qolola irraa baasuun feene duuba kanaafi nama bakkii tanarraa tun qoftiin isa yaachiftu jechuudha beeyta hawaasa kanaa fi biyya tanarraa yaanni isaa guddaan maali bakka tana jechuudha bakka tana turuu bakka tana taa'uu jechuudha bakka tana turuuf maal hojjetuu qaba warri akka kaabinitti oromiyaa keessa akka majlisa jiru kun nama humna qabu ta'uun fedhu namtichi sun akka namni isa kana bakka bu'u yoo isarra jabaa akkan dhufne dalaga namni sun milishaa tokko wajji turre ilaa ammaa yaadadha milishaa gaafa dargii majlisa oromiyaa kana keessa gizee mikirbeetii walgayiidha guyyuu walitti dhufne wajji haasoyna milishaa dargiititu as ture warra kaan eega zamanni deemaa dhufe zamana tokko inuu dhiisii uwwama jennuun qabnu reessan amma yoo injee gaarilleen ta'u karaafi maaltu ture akka namni humna qabu namni sagalee qabu kara majlisaa kanaan oromiyaa keessaan argamne sirriti dalagamaa ture jidduutti deemee maaltu irraa qeebale warra namalee namni hin jiru juu qeebalee usan booda san nuti hundinuu numa beeynatu ar'ammoo guyyaan deemee guyyaan arra yeroo kana dhufee namni tanaaf osoo hin ta'in oromiyaaf yaadu bakka kana dhufe sunumaaf galaame bar ummataa yaadu fi tanaa yaadu jidduun hanga samiin adda fagaataa beeka tanaaf yaadu fi ummataa yaadu jidduu hanga dachii samiin adda fagaattu adda fagoodha namni tanaa yaadu ummataaf hin yaadu namni ummataaf yaadu tun isa yaachu tun bootuma taa'ani malee yaanni isaa guddaan ummata isaati arra darajaa san gubbaa jirra isinarraa warri mana kana guutan kun subhaanallah galmuma kanatti addaraashuma kanatti akkamtu deemaa turellee isin hundinuma beeytan hadaraa ani wanni juu barbaadu warri sadarkaa gadhaanu jiru ani dhaamsi khiyya warra as jiru kanaan warri sadarkaa godinaa jiru sadarkaa aanaa jirru yoo mudhii teenyan jabeeysine carraan bar waa hiikaan qabdu jarana waan akkana fafannisan kana amma waan akkana nama dura akka waan fafannisan kun ijumaan laaluuf gariinsi ijumaan laalteetti gammaduufi gariin ammoo fuunfattee urgeeffattee urgaasii arguuf waan biroon fayyadu urgaa malee gariin ammoo ijaan laaluu malee bareedumina ijaa malee nyaatulleen taatu urgeeffatulleen taatu carraantu yoo waan fannisanii daawwatan taatu hiikaan qabdu beeka hiikaa takkallee hin qabdu wama fanniftee ati maashaallah bo carraan bareedu bo carraan tun numa gaarii yani akkanumatti ijaan yoo laala carraan ijaan laaluuf miqa dhufte hojjetuuf malee karaafi nama hojjetee bu'aa irraa buufate malee namni taa'ee faarse fi ijaan laale wanni inni buufatu hin jiru waan faaruun fayyaduumi kun waan ijji fayyaduumi waan hujiin fayyadu qabatamaan lafarratti tokkoon namaa ilaa imaama masgida xarafa biyyaa jirutti halaafinnata yoo itti gaafatamaan narra jira jechuu beekuudha qabatu caasaa keessa jirra amma akka duriimi bittinnaawin saami caasaan deemaa jirra laafinni keenya laafina gama mataa ol dhufu jechuudha ciminni keenya immoo cimina ilaa asii dhufu waan ta'eef bakka jirrutti haa cimnu hujii jirrutti haa cimnu amaanaa nu kennamte guyyaa afurillee maan taane baatii takkallee maan taane baatii takkitii san bareechinee haa hojjennu waan baatii takka booda rabbiitu beekatu guyyaa hanga si harka dhufe itti fayyadi dalagi waan ummataa bu'aa qabu allahumma man waliya min amri ummati shay'an amri ummata khiyyara nama shay'ani kana numa beeytanii bisin hundinu haa xiqqaatu haa guddatu waan xiqqishoo takkallee taligaa ummata khiyyaa harka isaanii rabbi buusee ummata khiyyarratti jabeeyse yaa rabbi itti jabeeyse nabi sallallahu alaihi wasallam
يا ربي نما أمري أمة خيا واتقوتك كموي أمة خيار اللافس يا ربي أمري رتي لافس يا النبي صلى الله عليه وسلم نبي تحديث خلصنا الدنيا نمني أمري أمة تكو موي أمة تكو قوم سي أمري سن كيستي نسيها أمة يادو أبي أكو ربي بيخوتي يرو في سندبر سي نبي وانجني بيت صلى الله عليه وسلم أمة وفي خرب خيساو ملقا فتنمني علماء في شيكوتا خلينا نجان أرجو خندو تلقان تكون قبض تلقان نمكنن أمانات لافتون قبضو تكون قبضو هندسي أمانة الرقا فتمنمني خنافو أمانا نكنم إلى أردا قو توكو نما مسينسا لا إله إلا الله محمد رسول الله نمني جي هندي مسينسا منا خناتي مسينسا خينيد مسينسا خنا بك إني جروت غندأتي إرتي هوغنتو غندأتي سلاچفت مسينسا خيرا كون دي يود أكبد دورا ربي برات سيتو راقافة أكبل جنسا قفامي مسينسا سلاچف نسان ركون أمانتي مسينسا سن أكبد نوتو راقافة من دقو قرين أنا دورا هدرادو دبي في مولون يرون ما مليتين أرغان جاندو أكن دقو قرين إيغا إنو مجلسا في قادوما في وارد دبلمان دبلمان سيخوني موغاتا كان بريدا موغاتا كان مو أمانا وانا ما دبلمون نما غمچيسون نمالا موغاتا كان مو نما ريفچيسون نمالا أماناتو دبلما ديمدو غافة توكون إمام بادية جرو في نمني آنا الرجرو في قدين الرجرو اتقافة ما خنا بيخي حال خن ملكاوة واني خلي أسر ألان سنتا كلينو هوانو نغوتو دو أمو وفي ددبني ربي سكبان جندو وفي هكولا وهيتو ملكاوة جانيو ايغان أبجو جانين كان منامخون واني تااني فراشر نما دفو سجاجر رتي مسكينو ما قف مسكينو ما لفون برباجو سجاجات انت أفدو تاي السلام عليكم اللي زين جدو تمزينو فتقرتدو سلام تلين جدو واني بيخ واني تااني أرغتن هيو ما قف هيو ما ملكاوي يوفيت انو متى يولغالي مرة كوغو سلام تامليس السنتي واني برومبو نمي لفاي أرغت جرخين أفانين هاسون اللين أرغتن أبدا فارسن اللين أرغتن سوسو أني أرغتن تو سنة ربي سنة خنا دبرس سنان نمني سوسو أكا ملكاو نمني لفاي أكا أرغتو هني سنة ربي خينياتي سبحانه وتعالى سنة ربي أكا نرجارم إسلام ما قباتو في قباتو أبو الليمي بكتون سنة ربي يكون سنة الله في الكون نما لفاي ربي نونجيسو يو بدي قباتي بدي خرابيروتين قافت يو وائرس خرابيروتين قافتم واللفاي سن لا دنيا تنكسين جرت ورا لفايتو دنيا قديتو داعين نمني وابرسيس نمني قام ربي نما يامو دوتي سا تيسو ما جانتو دوتي سا تيسو ما قافة سوسوين ديز داعين دو ايبيخ بيا لبون باتي قفن ايجين حركات أبي تاؤنسا دو أجاندو دوتي داعي دوتي نما وايامو دوتي نما وابرسيسو تيسو مسات قافة تيسو مقبت دو داعيني بيخ حركات أبي دو اجيتو حركات أبان حاسوني خيا ورا مجلسة قراسسو في ورا هجينسا تيسو ما وجي والقبت اللاج كسو حاسوني خيا براري أكا خيا خنا لاج كسا نمن نفكاتو يو اسن كيسا جراتي دو اوفيد قالي تاي لبو قفا سخيس جرا دوتي كاتا دوتي نانوا خيني حسوسونو اولا خيني حسوسونو ارداتين انا خيسيتو تيابات سوسوي برسيس يامي سيريس ديني في دينك دي وانجان كيسيني اما اكادر نبني مسجد قفنو ايقومي خلي بانكي هجرة شيكوني فاني ساني اي بسون ارغي چرتي اكرو كرامي بانكي هجراتوني هجي اينيوتي ما أستاذ تينيوتي بانكي دو تينيامي هجي سين لي جتو براجران أكادوريتي أكادوريس النسينام كانوا كرامي عالم هجي تسينا جرتو تخلي أسيدات آمازان بانكي رامسيس يرو مراسة بودا هجي سيرو ديم بانكي زمزميس بانكي تنهون دخيسة نمني هدون أسكيسة شير تيه جراجو ملاتو ديني في دينك دي أمتاتي خسر ريسا جرو
مسجد قفامي أم دينك دي أمتا معاملات لين ندف تجرتي أمتو يرون نتي مرتفا أما يروهن دربابني معاملات جان كتاب مرة نرها في لفق بودي ديدو مالف هجي لفراق أبتما وان نجرف أكتي قبوف الأمن دو أما مو دنيا إبتة بامني سن الليل لفق بودي رامتو أكا بكا إلى درجة أنا في قدنا جرد ديني في دينك دي أمتا حواسما درس وان نتي قمنو درقم أمالين وجه جردو وان نتي أركان قمن سياسة قفتو سياسة أبا قبدي ربي أبا هركا قبوها كركارو خجيل اللين قمنو اللين نيجندو كانوا كلامي موني فايدة نزل يو فايدة ربي سني آخرنو كانوا كلامي ريرو تهجي تيني الليمي بكا سيرت بكا نمرك كيف نلين جرو خجيل اللين قمنو أما حواسمان أمتا دين أمتا دينك دين أمتا جروف جرين أمتا نوجين جرا نتس قودة خيساك أمنا نمن نور قودة خيساك أبون جرو قوني لينجا خينيا دبي تينيا ربي تسوق الدرافو خيسا بدي ربي تاسي ملي أبا وان سنينوي السلام عليكم الله أكبر الله أكبر